بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي وانكية بكم جرتنت نجيني في رحمني تولي ربي لا إسني وجه هجرات سنين جدا egaa ergan akkas isiniin jedheeti warroota yuutuuba kiyyaaf chaanala kiyyaaf addisii taataniif laayik sabskraayib gochuudhaan mallattoo jala saasan gizee lamatti bubu'uudhaan akka gizee mara sagantaan kiyya isin bira gahu gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Maaliifi yeroo mara na argachuu dandeessu waan ta'eef gizee sagantaan kiyya gadhiifamurraa isin bira gaha waan ta'eef yeroo barbaaddanitti na argachuu dandeessu, waan na jala gadhiifamus argachuu dandeessu isiniin jedha. Inni lammataa nageenyi na bira jiru isin mara bira naaf jiraatu. Bakka jirtanitti warra Ameerikaa jirtan, warri Faransaa jirtan, warri Awurooppaa keessa jirtan fi warri bahaa gaddu galeessaa kana keessa illee jirtan hundi keessan warri yuutuub kiyyaaf warri chaanaala kiyyaaf maatii taatanii yeroo mara na jajjabeessitanii yeroo mara ayizoo kaamil si faana jirraa si waliin jirraa jajjabaadhu jabaa keenya faa warri naan jedhartantu jirtu. Akkasina isiniin jedha hunda keessan iyyuu nan jaalladha. Kanarratti ammasii wanni gadduu kana deddeemaru tokko as keessaa waan paaspoortii baafannaa jedhamu tokko faatu jira. Waan immoo uummata mana hidhaarraayis wanti tokko tokkos hin jira. Kan jira mana hidhaa diisbaasiin akka baafamaa jiru qabatamaadhaan warroota achi keessa dalagaaran irraa kanan qabatamaan irraa dhagahe diisbaasii godhaa hojjetamaa jira naan jedhe. Isaan keessaa namoonni baay'een kan jiranu bakki manni hidhaa baay'een namoonni 75,000 ol kan jiranu isa shumeesii kana jedhan isa asii kana isa kuno kattii Jiddaa fi Makkaa gidduu kana jechuudha. Egaa inni leencoonis kaleessa dhufee deemee haalli tokko tokko mijeeffamaa jira, haalli waraqaa diisbaasii jira jedhanii inni kun akkasi rabbiin isaaf itti haa aansuuf jenneetuma du'aa isaanii goona. Warri immoo koomnitiin Makkaa paaspoortii nama baasaa jira, nama galchaa jira jettanis dubbii dhugaa hin fakkaannee fi dubbii sihummaa hin qabne kan dhugaarraa fagaateedha. Paaspoortiin hin gaddamamaa jira, warri baafachuu barbaade bahaa baafatu jedhamaa jira. Inni eessa qonsulaa Jiddaa yoo dhaqxaniidha. Qonsulaa Jiddaa yoo dhaqxanii gaddamachuu dandeessu. Yoo rabbi isinii fidennu fa'aa yoo rabbi hin finne egaa akkuma ta'e inni akkuma gizee durii sana jechuudha. Durees yeroo hedduu akkas ta'amee ture. Inni lammaffaa inni sadaffaadha. Namoonni paaspoortii qabdan paaspoortiin keessan siriyaana ta'e dalagaa jiru jechuudha. Paaspoortiin keessan iqaamaa yoo hin qabnes paaspoortiin keessan dalagaa jiru. Namoonni immoo diisbaasii baafattanii of hirkaa qabdan diisbaasiin keessan kan hin dhumanne jechuudha. Abbaan kun yoo jiraattan galuu dandeessu. Basmaaniin hojjetaa jira. Basmaan qaxxataa hojjetaa jira. Koomnetii dhaqxanus koomnetii Makkaa yoo dhaqxanis jedhatti mazaggabamtanii galuu dandeessu. Qonsulaa yoo dhaqxanis galmooftanii deemuu ni dandeessu, galuu ni dandeessu. Sanaan alatti immoo diisbaasiin bahaa jira, paaspoortii koomnetiin baasaa jira warri jettanii ololaan wal fixaa jirtanu hin jiru. Hin banama jedhamaa jira waa'een diisbaasii hin dhufaa diisbaasiin hin banamaa
jedhamaanuma jira. Garuu jira keenyatu disbaasii cufe malee basmaan hin cufanne. Warra asii basmaan hin cufne akka namni galuuf basmaan banaadha. Garuu disbaasii waan qonsilaan keenya cufeef hin beekamu disbaasiin cufaadha. Akkasin isiniin jedha. Egaa irra guddaa nuti kan qabnu rabbi tokkicha qofa. Kan nuti itti hirkannus rabbiin tokkicha qofa. Kan nuti himannus kan nuti kadhannus rabbi tokkicha qofa. وما شاء الله كان ومن لم يشاء لا يكون. وان ربي تاسسني تها وان ربي تاسبني هنته. akka kanaaf gabaabinaani wanni jiru kanuma warra mana hidhaatii fi waraqaanii hojjetamaa jira. Duruma waraqaa goggoodhanii warri ittiin galtanii beektan ni beektu. Waraqaan ni godhama. Waraqaa san qabateetti namni kan gara biyyaatti yaa'u amma waraqaa san goosisaa jiranii jedhu warra as keessaatiif. Akkasin isiniin jedha inshaallah. Jarallee rakkoo kana keessaa baasennaan nama argu rabbi hunda keenya haa taasisu. Kanaaf obboleewwan kiyya guyyaa tokko hayaata kee keessatti nama tokkoof qalbii cabdee beektaa? Akka namaatti guyyaa tokko nama tokkoof qalbii cabdee beektaa? Dhuunfaa keetti soo karaa deemaa haa ta'uu, soo mana kee keessa taa'aa haa ta'uu, nama biratti miti immoodha wanni kun. Dhuunfaa kan keetti nam kun rakkina qabaa laata? Yaa rabbi irraa furii wanni itti guyyaati jette ni jiraa? Deebi'ii of gamaggame. Guyyaan rakkoon obboleessa keetii rakkoo kee ta'ee sitti mul'ate jiraa? Guyyaan rakkoon maatii keetii rakkoo kee ta'ee sitti mul'ate jiraa? Jiruu kee keessatti haga lafa kanarra jiraattetti immoo maal dabarsitee warra si miidhaniif maal dabarsitee ergaa maalii warra si zollomaniif ergaa maalii dabarsitee warra immoo miidhameef immoo yaada maalii keessee darbaa jirtaa jiruu kee keessatti? Kunilleen qormaata ilma namaa eeggaturraa isa tokkodha. Namni tokko hayaata ofii keessatti bu'aa baay'ee hedduu keessa dabraa. Waa hedduutu isa mudata. Wanni gaariinis wanni gadheenis ilma namaa numa mudata. Ilmi namaa waa isa hin mudanne lafa duniyaa kanarraa inuma hin jiru. Waa isa hin mudata. Waan si mudate kana keessatti akkamiin dabartaa? Akkamitti immoo keessa dabritee? Guyyaan tokko immoo guyyaati rabbiif jecha waa goote ni jiraa? Guyyaati rabbiif jecha ilma namaatiif jecha osoo hin taane. Ilmi namaa kun maqaa naaf kennu osoo hin taane. Ilmi namaa kun nam kun jabaadhaa seena jedhuudha osoo hin taane. Ilmi namaa kun nam kun nama akkasiiti jedhee si haa jaju takkii si haa guddisu takkii bakka kan koo ol naafa fuudhu osoo hin taaneeti. Akka ilma namaatti guyyaan ati yaadde ni jiraa? Guyyaan ati immoo waan kana rabbi biraan fudhaa jettee immoo rabbi bira ol kaayatte jira? Waan namaa goote isa ta'uu, waan namni sitti godhe isa ta'u. Sinii galee dubbiin kun waan namaa gootes dhoksitee kan siif rabbi malee waan beekne. Waan immoo namni zulmii sirratti godhe, zulmii sirratti godhame sana siifi rabbi malee kan waa quba hin qabne. Guyyaa tarka rabbi irra kaa'atte ni jira? Guyyaa tokkottiin milkaa'uu hin ooltu jechuudha kanarraa yoo qabaatte. Kanaaf egaa jiruu ofii keessatti egaan obboleewwan kiyya
ergaa kiyyeessoon ergadhuuti. Mabraatiin biyya kanaas isuma kan jira keenya gamaa sana ta'e natti fakkaata. Narratti cufatee dukkana wahii fidee narra gadhiisee ture. Waan akka kanaati jechuudha. Waan gootu rabbiifis ilma namaatiifis tokkicha ati rabbi qofaaf qulqulluu ta'uun siif gayaadha. Rabbii tokkicha qofaaf qulqulluu ta'uun siif gayaadha. Maaliif? Yoo isa tirkatte, yoo isa qabaatte, yoo inni quba si qabaate hin baddu jechuudha. Hin baddu jechuudha. Mahmaa kaan duruufaka. Yoo zuruufni kan kee akkamillee ta'e, yoo zuruufni kan kee gadi taa'aallee yoo ta'e hin baddu. Gedduun keetii fi gedduun isaa yoo nagaa ta'e jechuudha. Isas gaa yeroon jedhu yoo obboleewwan keenya kana warra mana hidhaa jiranu kana hunda jiraan beeynu, hunda jiraan wallaallu. Keessaani beeynaa, keessaa kan beeynes ni jira. Isaanuma beeynu kanaaf qoftii miti kan nuti goonuuf, warra hin beeyneef illee kan rabbi kadhannuuf. Warra amantii keenya qabus, warra amantii keenyas hin qabne. Namuma rakkoo sana keessa jiru kadhachuun rabbi furmaata jiraa haa kennu jechuun baay'ee barbaachisaadha. Saniin alattoo oduu adda addaa, burjaajii adda addaa fuunee achi oofu waan dhugaasaa hin barre, waan haqiiqaasaa hin barre, waan eenyurraa dhagahamee hin barre, waan namni oduu kana natti fide kun hagam waan kana hubatee quba qabaa kan hin barre dhageenyumaa fuunee qilleensuma taa'isuu dubbii kana. Hagam immoo dubbuma sanaan namni akka miidhamu kan hin beeyne jechuudha. Kan dubbii humti si keessaa ba'u dhaqee nama faa miidhutu jira. Akka tasaa. Isa kanaaf yaada viidiyoo duraanii dheeraa keessatti addanarraa kutee ture. Waan dubbannuu fi waan yaannu damiirri yookiin onneen kee kun qulqullummaa yoo qabaate, ofitti amanamummaa yoo qabaatte, akka ilma namaatti namaaf yoo yaadda taate gizee waa dubbattu, warra ergaan kee sun dhaqee bira gahuufis yaada waa dubbachuun kan kee barbaachisaadha. Abjuudhaan warra achi keessa jirus maraachaati, warra bakkee jirus maraachuurraa yeroo kophaa teessu rabbi jala harka qabdee yaa rabbi ummata kana rakkoo kana keessaa baasi, yaa rabbi ummata kana ati gargaari, yaa rabbi ummata kana faraja godhiifi yoo jenne baay'ee tokko gaariidha. Jarattiin hoo maalitti jirti yoo jenne jarattiin ittuma jirti. Hin beeytani jarattii yeroon jedhu ittuma jirti. Waan akka kanaati. Isa kanaaf egaa du'aa'iin gaariidha. Du'aa'iin du'aa kaasaa jetti Oromoon. Akka jechuun maanni rabbi jala harka yoo qabattee jettee rabbiin kadhaa kee yoo sii dhagahe waan ati rakkatte rakkoo kee sii furuu mala. Isa kanaaf rabbi tokkichatti harka ol qabuun jiruu keenyaafis jireenya keenyaafis nuuf gaarii ta'a. Kanaaf wanni akka rabbiin jiru mahmaa kaana albashar, ilmi namaa waan taate yoo taate, ilmi namaa hagam yoo deemte wanni akka tokkicha rabbii hin jiru. Isa qofarratti yoo of hirkifte, isa qofarra yoo hirkoo godhatte
wallahi kuftee hin baddu, wallahi hin baddu. yeroo qananii qabdu, yeroo lafti sitti tole, rabbi yoo dagatte gaafa rakkatte qofa gama isaa yoo fidde dubbiin rakkisaadha. Gaafa sitti toles, gaafa bakka wahii dhaqxee geesses akkuma nama sila bakka sana jiru yoo of seete, atiin miskiinii bakka wahii geessee kaateet bakkuma sanatti yoo of ilaalte kasaaraadha jechaadha. Yoo bakka sanatti immoo of ilaalle achi ka'ee dhufe bakka sana makaanni koo akkasitti yoo beekte wallahi wanni si dararu hin jiru, wanni si rakkisu hin jiru, wanni si miidhu hin jiru. Mahmaa kaana sii gadi ta'a malee sii ol hin ta'u. Akkasan isiniin jedha. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.